nuti akka Oromootti yeroo ammaas waan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, dhiibbaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, dhimmi Oromoo dhimma hiriira ba'uu fi bira darbeera jechuu jennee dhiisoo osoo hin taane faayinaanshaaliis hiriira ba'uudhaanis Oromoo bira dhaabachuu danda'uudha qabna. Bifa sanii yoo deemne dhimmi Oromoo sirriitti ifa ba'a. Amma hiriira ba'uun amma wanti inni barbaachisuu fi keessattuu yeroo amma mariirra jiramu kanatti shira mootummaan kun hojjechaa jiru addunyaan gadi fageenyaan ni hubata. Yoo uummanni Oromoo rakkoo amma mootummaan kun uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru ba'ee hiriiraan dubbate addunyaatu xiyyeeffannoo keessa gasha mootummaa kan asii mariidha jecha garuu immoo hojiidhaan maal gochaa jira kan jedhu sirriitti akka hayyoonni fi beektonni addunyaa irratti xiyyeeffatan gochuudhaafi faayidaa Oromoo cimsuudhumaa fi kan akkasumatti hubadhaati garaagarummaan qabdanii hammeenyaan qabu tarreenis akkasitti hubadhanii akkasitti waliif fahamiin haadhii isaa amma kanarratti. Galatoomi ani tarree garan taanetti hubadheetu hin taane namootni baay'een yaada fayyaa ta'e Jaakob tarree ani iddoon taanetti fudhadhe miti. Ilaa Oromooni qabsoorra jirra akka uummataatti kan haasaatti jiru. Akka uummataatti yeroo haasaatti jirru bakka jabinni keenya jiruttis akkuma jabinni keenya jirus laafinni keenya argamaa jira. Maal jechuu kooti? Kan Oromoo irratti dhagaa darbatan baay'eetu jira. Kan waraana irratti dhagaa darbatantu jira. Oromoon garuu kana gidduutti miskiinni kun akkuma maslasiin jedhe sana deemaa jira. Nuti yoo waan ammati jettu kan addunyaan amma feetellee beektu. Addunyaan dhibba rakkoo keenya illee harkaan qabattu. Ittuma fufnee lachuu saayyuu gochuun hima danda'ama ture akkuma nutti danda'amutti. Amma xiqqoo ishee addunyaan yeroo itti mana cufatanii amma yeroo ammaa kana mareerra yoo jiraatan illee mootummaan kun wanti inni gochaa jiru maagnifaayii goonu taanaan gadi baafnee sooshaal miidiyaa irratti wanta amma biyyatti ajjeefamnee hidhamuun suni inni amma argitu kunis miti quxira hidhanii nama kan akka gidirsaa jiran kun hin agarsiisu. Garuu akka hiriiraatti garuu suuraa sana qabattee addunyaatti beeksisuu hin dandeessa. Kun utuu ta'eetii moora qabsooma keenya iyyuu kana caalaa recognition yookaan hubannoo addunyaallee argachuu dandeenya isa jedhu irraatiin si qeequu barbaade malee ani si qeeqas miti si battarraan wannoo dhumaafin si kaasee rakkoon qabu walii galleerra. Ani isarraa dhimma ibbadaa hiriirarraa yoo baane rakkoo keenya moora himachuu dandeenya. Addunyaanis akkuma keessa kaleessa mootummaan kun mootummaa Oromootii warra jedhantu jira. Warruma adii kanatu mootummaan kun mootummaa Oromooti kan jedhantu jira. No akka inni mootummaa Oromooti jedhamee inni kun isaan biratti displeen taanee fi lakkii kaleessas du'aatti jira arras du'aa jira jechuu danda'uuni qabsoon keenya kaleessas rakkoo keessa turre arras rakkoo keessa akka jiru biyyattii sana keessatti gatii kaffaluu keenya moor displee goona jedhee waan ayyaaleetiif jedhan malee waan biraatiif miti akka kanatti na hubadhaa. Galatooma fayyaa ta'a. Lubaaba baga nagaan dhufte. Indeen nashee Lubaaba? ሰላም ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ማልደምሴ ይሰማል? ኦኬ ሰላም ብያለሁ። ያው ቅድም ስትነጋገሩ በነበራችሁበት ሶስት ነገር ላይ መናገር እፈልጋለሁ። ቅድም እንደ ሀሳብ ፖለቲከኞች ያለፉት ለምን ዝም አሉ የሚል ሀሳብ የሰማው መሰለኝ። እነሱ ዝም አሉም አላሉ ባለፈው ለሰሩልን ነገር ሁላቸውም ያለፉት ታጋዮቻችን በጣም ነው የምናመሰግናቸው። አሁን ግን የሚመጣው ጄኔሬሽን ትላንትና እንደነበረ አይነት ሀሳብ ይዞ የሚመጣ ሳይሆን የተሻለ ነገር ይዞ ስለሚመጣ እኔ ከሚመጡት አዳዲስ ሀሳቦች ጋር ነኝ፣ ከሚመጡት አዲስ አላማዎች ጋር ነኝ። ትላንትና ሲመጡ በጣም ቀላል የነበረ ነገር ነበር ትላንት ሲጠየቅ የነበረው። ያቺ ሀገር ግን እነዚህን ቀላል ነገሮች እንኳን መመለስ የማትፈልግበት መሰረታዊ ነገር አላት። ያም ኦሮሚያን ኢትዮጵያ ማድረግ ነው። በቃ ኦሮሚያን ለኢትዮጵያ ለብሔር ብሔረሰቦች ማከፋፈል ነው። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ሁልጊዜ የሚነሳው ስለ ኦሮሞ ሲነሳ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚነሳው። ሌሎች ክልሎች ላይ እንደዚህ አይነት አደጋ የለም። ሌሎች ክልሎች ላይ አሁን ትግራይ መብቷን ስትጠይቅ ስለ ሌሎች ብሔሮች የት ይሄዱ ምን ይሆኑ የሚባል ጥያቄ የለም። ለምሳሌ ሰሞኑም አይታችኋል። አማርኛ ቋንቋ መማር አንፈልግም፣ አማርኛ ቋንቋ ትግራይ ውስጥ አይካሄድም የሚባል ነገር ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልተደረገም። ጠብቁ ኦሮሚያ ላይ ይሄ ሀሳብ ቢነሳ
ብዙ ተጋዳዮች ይመጡብናል። ይሄ ደግሞ ቋሚ የሆነ ነገር በኦሮሚያ ላይ ብሔር ብሔረሰቦችን የማስፈር በቃ ቋሚ የሆነ ሀሳብ ነው፣ የሚነቃነቅ ሀሳብ አይደለም። ኦሮሚያን ለብሔር ብሔረሰቦች ማከፋፈል፣ ኦሮሚያ በኦሮሞ ህዝብ ሀሳብ ሳይሆን በብሔር ብሔረሰቦች ሀሳብ መተዳደር አለባት፣ በብሔር ብሔረሰቦች ፍላጎት መተዳደር አለባት የሚል ቋሚ ነገር ነው። ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ለኦሮሚያ ገንቢ የሚሆን ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል ቋሚ ታጋይ የኦሮሞ ህዝብና ኦሮሚያ እስካለች ድረስ ቋሚ ታጋይ ያስፈልጋታል። ያች ሀገር ኦሮሚያ ቋሚ ታጋይ ያስፈልጋታል። ይሄ ድርድር ምናምን ከምትሉት ቀልድ ነው። ተደራደሩ አልተደራደሩ ያስፈልገናል ለኛ። በምን ብሎ ቅድም እስከ መቼ ነው የሚታገሉት? እስከ መቼ ነው ጫካ የሚሆኑት ላለው ኦሮሚያ የራሷ ሀብት አላት። ምንም እርዳታ አያስፈልጋትም። ልንጠቀምበት እድሉን ያላገኘ ነው ጉልበት ስለሌለን ነው። ጉልበት ስላሳጡን ነው። ጉልበት ካለን በራሳችን ሀብት መኖር እንችላለን። ማንም ማንንም አይረዳም። በነገራችን ላይ ወታደሮቻችንን ኦነግን ማንም ሊረዳው አይችልም። የራሱ ሀብት አለው። በራሱ ሀብት መኖር ይችላል፣ መወሰን ይችላል። ምንም ድርድር የሚያስፈልገው ነገር የለም። በኦሮሚያ ላይ ማንም ሊደራደር ሊነጋገርበት አይገባም ከኦሮሞ ህዝብ ውጭ። ኦሮሞና ኦሮሞ ብቻ ነው በኦሮሚያ ላይ መነጋገር ያለበት። ይሄ ነው የኔ ሀሳብ። ትናንትና የምናገረው ወደፊትም የምለው ነው። ስለ ኦሮሚያ ኦሮሞ ብቻ ነው ቁጭ ብሎ መነጋገር ያለበት። ኦሮሞ ብቻ ያስታጠቀ ኃይል ደግሞ ኦነግ ነው። ኦነግ ብቻ ነው ንጹህ ኦሮሞ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ነው የምታገለው ብሎ የቆመው ኦነግ ነው። ኦነግ እስካለ ኦሮሚያ ምንም አትሆንም። በኦሮሚያ ሀብት ኦነግ እየጠነከረ መሄድ ነው ያለበት። ምንም እርዳታ የሚያስፈልገው ነገር የለም። ከገቢው እንዲያገኝ እዚህ ድርድር ውስጥ የሚያስፈልግ ከሆነ እኛ ሌላ ልዩ ኃይል ምናምን አንፈልግም። ቋሚ ኦሮሚያን እንዲጠብቅ የእኛ የህዝቦቹ ፍላጎት መሆን አለበት። እኛን ከአደጋ ላይ የሚጠብቀን እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄ ድርድር እንደ ሀሳብ የመጣው አሁን ከአማራ ክልል ላይ በሚደረገው ግርግር ከልዩ ኃይሉ ጋር ተቀላቅሎ ምናምን ይዋጋል የሚሉ በጣም የሚቀልዱ ሰዎች አሉ። የኦሮሞ ደም መቀለጃ ነው እንዴ? እስከ ዛሬ ለኢትዮጵያ የተጋደለ የሞተው ይበቃል። ራሱን ነፃ ሳያወጣ ወደ ሌሎች ክልሎች ሄዶ ህግ የሚያስከብርበት ምንም ምክንያት የለውም ብዬ ነው እኔ የማስበው። የሚቃወመኝ ሊኖር ይችላል። እኔ አያገባንም ነው የምለው። እኔ በዚህ ጉዳይ የአማራ ክልል ደህንነት ሰላም ከኦነግ ጋር የሚያገናኘው ምንም አይነት ታሪክ የለም። አሁን ብዙ እንደዚህ የሚናገሩ ትንሽ ይሻላሉ የምላቸው ሰዎች እንኳን በዚህ ሀሳብ ሰምቻለሁ እና በጣም አዝኛለሁ። ምንድን ነው የሚሉት? 4 ኪሎ ለመግባት የሚመጣውን ኃይል ኦነግ ከብልጽግና ጋር ሆኖ ምናምን እንደዚህ አይነት። ለዚህም ነው ወደ ድርድር የሚመጡት። በጣም ያሳፍራል። እኛ ምንም የሚያገባን ነገር የለም። 4 ኪሎ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ኦሮሚያ ለኦሮሞ ህዝብ ነች። ከፈለገ ኢትዮጵያ መንግስት ባህር ዳር ላይ ማድረግ ይችላል፣ መቀሌ ላይ የፈለጉት ክልል ላይ ማድረግ ይችላሉ። ወደ ኦሮሚያ ጦር እንዲገባ አንፈቅድም። ሁላችንም የሚያስማማን ነው። ሌላ ጦር ወደ ኦሮሚያ መግባት የለበትም። የኦሮሞን ህዝብ መውጋት የለበትም። ሁላችንም ግን ተሻግረን ሌሎች ክልሎች ላይ ሄደን መንግስትን ደግፈን እንዋጋለን የሚባለው ነገር ለእኔ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ድርድራችን መሆን ያለበት ኦነግ ኦሮሚያን እስከ መጨረሻው እንዲጠብቅ ነው። ከዛ መልሳችንን እናገኛለን ብዬ ስለማምን ነው። ጉልበት ካለን መልስ እናገኛለን። ይሄ ምንም እኔ ጥርጥር የሌለኝ ነው። አሁን ጉልበታችንን የሚሸረሽር ድርድር ሊመጣ ነው። ኦኬ፣ ለማለሳለስ ልክ እንደ ህወሓት እንደተደረገው ከልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ምናምን ይቀላቀላል። ይሄ ቀልድ ነው። ይሄ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚቀለድ ቀልድ ነው። ከእንግዲህ ኦሮሞ ለኢትዮጵያ መታገሉን አቅሞ ለኦሮሞ ህዝብ ለኦሮሚያ ይታገል። ጉልበት አለው፣ አቅም አለው፣ ህዝቡ ብዛት አለው። ምንም አይነት ችግር የለበትም። የጭንቅላት ችግር ነው ያለበት። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ሲል ለራሱ ተወዛግቦ ህዝቡን አደጋ ላይ ጥሏል። ህዝቡን አደጋ ላይ ነው ይጣሉ። አሁን ግን ኦሮሚያና ኦሮሚያ የሚል ኃይል አቋቁሞ ራሱን ችሎ ማንንም አይንካ፣ ወደ ሌሎች ክልሎች አይሂድ፣ በራሱ ክልል ላይ ማንም እንዳይወስንበት የራሱን እድል በራሱ ይወስን ራሱ። እኔ ይሄ በድርድር መቅረብ አለበት። አሁን ጉልበት ስላለን ይመስለኛል እርቅ ምናምን ዝባዝንኬ የተባለው። ባለፈው እኮ ጠፍተዋል፣ አጥፍተናቸዋል፣ ዱቄት ሆነዋል፣ የሉም ምናምን በጣም እንደ ቀልድ ነበር ሲነገር የነበረው። ሁለተኛ ከሽመልስ ጋር አውሩ በቃ ይሄ የሰፈር ጸብ አድርገውት በጣም ከንቀት የመጣ ንግግሮች ነበሩ። አሁን ግን ጉልበታችን እየጠነከረ ስለመጣ ትንሽ ከፍ እያልን ያለን ይመስለኛል። አሁንም ጉልበታችንን በማጠንቀር ደግሞ ማንንም አንጠይቅም የምንልበት ደረጃ መድረስ አለበት ነው የምለው። ይሄ ለእኛ ሌላ ፖለቲከኞች አያስፈልጉም። ቁርጠኝነት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። አመሰግናለሁ። ገዳይ ሉባባ እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያቀረብሽው። እኔ እኮ አንደኛው ነገር ኡመኒ ኬኛ የኛዎቹ የኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ ተወላጅ
በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ማንነት የምትደፍክ ወይ ደግሞ ጨፍልቃ ልታኖር የምትፈልግ ለ160 ዓመት የኦሮሞን ህዝብ ስትገልና ስታስገድል በእኛ ላይ ፎቅ ሰርታ ቀጥላበት ባለችው ኢትዮጵያ ላይ ነው እየተነጋገርን ያለን። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ትልቅ ስህተት። ስንት ጀግኖችን ቀጥፋ በልታብን ማለት ነው። የትናንትናውን እኮ አይደለም እኛ እኮ የመቶ ምናምን አይደለም እኮ እያወራን ያለ ነው። የ27 ዓመት የ32ቱን አይደለም እያወራን። በዚህ 5 ዓመት እኮ ያጣኑን እኮ አይከን የኦሮሞ ጀግኖችን እኮ ስንታተናል። ይህንን የበላችሁ ኢትዮጵያ ነች ያለችው። ኦሮሞ ምንም ነገር ሰላም አይደለም። ሰማይና ምድር ቢገለባበት ምንም የሚፈጠር ነገር ያለ አይመስለኝም። እኔም ያንቺን ደግፋለሁ። ነገር ግን ምን እናደርጋለን? እሺ እንዴት እናደርገው? የኦሮሞ ፖለቲካ እኮ ኦሮሞማ ሲባል እንዳልነበረ 360 ተርን አድርጎ ኢትዮጵያ ካልሆነ የሚሉ ሰዎች እያለ እንዴት አድርገን መቀጠል እንደምንችል ባይ ዘ ዌይ እኔ እኮ አንዱ ትልቁ ስህተት የኦሮሞ ህዝብ መገንዘብ ያቃተው ነገር ምንድን ነው? ሂዱና እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ ጠይቁት። ኢትዮጵያውያኖችን ልሙጥያኖችን ሂዱና ጠይቁ። እስቲ ገዳ ብሊሱማ ራሴን ጠይቄ አጥቻለሁ። አንድ ቦታ ላይ ሂዱና ጠይቁ። እስቲ ዛሬ ቦንቱ ሂጂ እስቲ ዛሬ እስቲ ብራኔ ወይ ደግሞ ኦሮሞ አያንቱ እስቲ ጎ ጠይቁት እስቲ እናንተ ቦታ ሲኖራችሁና ሎጂካል ላይ ያራኛሉት ፕራክቲካሊ ሂዱና በንግግር ደረጃ ሂዱና ኢትዮጵያዊ ነኝ ይበሉት። በኢትዮጵያዊነታችሁ ከተቀበለች ኢትዮጵያ ምንም ችግር የለም። እንሞትላት ከዛ እናት ሀገራችን እንበላት። የለም አይሞከርም፣ አይቀመስም። ኢትዮጵያ እስካለች ድረስ ኦሮሞ ይገደላል፣ ኦሮሞ ይሞታል። ትክክል ነው ያለችው። የቋንቋ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ እኮ ይህንኑ ሀሳቧን በኦሮምኛ ኤክስፕሬስ ታደርግ በደንብ ነው የምትረዳው። በጣም የምታስበው ነገር ሁሉ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ሉባባ ቴንኪዩ። ሁለተኛ ምንድን ነው ትግላችን ከኢትዮጵያ ጋር ሰማይና ምድር ነው። የእኛ ትግል የህሉና ትግል ነው። የማንነት ትግል ነው። የነፃነት ትግል ነው። እንዴት ነው ከባርነት እንዴት አድርገን እንላቀቅ ትግል ነው። እሱን ወደ ጎን ተውና ኢትዮጵያዊ ነኝ ይለኛል አንድ ኦሮሞ ተነስቶ። ታዲያ ይሄ ጨለማ አይደለ እንዴ ጋይስ? ይሄ እኮ የጨለማ ጉዞ ነው። እኛ ብቻ እንዴት ተረዳን? ቆይ አሁን ለምሳሌ ሉባባ በአማርኛ ነው የምታወራ ሲሉ ኢትዮጵያ ከማንም በበለጠ ሁኔታ ጠንቅቃ የምታውቅ ነች። እኔም በሆን ደግሞ በውስጣቸውም አድጌዋለሁ። ኢትዮጵያዊነት እኮ ብንወድ ነው ጎሮ እኮ ያንን ሁሉ ሙጥን ምኒልክ እኮ ተሸክመን መሄድ ነበረብን። እኛ ያየነው አይተን ነው የሸሸነው። ውስጡ ነገሮቹ ችግሩ ኢትዮጵያ የምትባል ነፍሰ ገዳይ እንደ ድመት ልጆቿን ቀርጥፋ በልታ ማለት ነው። ኦሮሞን ማየት የማትፈልግ ኦሮሞማን ለማጥፋት የተሰራች ኢትዮጵያ ማለት ነው። ዛሬ የብልጽግና ፓርቲ የሚባሉት በኦሮሞ ውስጥ የተወለዱ ዲቃሎች ዛሬ የምኒልክን ከጉድጓድ በ40 ሚሊዮን እና በ50 ሚሊዮን በእብነበረድ ለጥፎ ቤተ መንግስት ከቶ የኦሮሞን ስነ ልቦና አታክ እያደረጉንን ያሉት። ይህንን በሚገባ መረዳት የግድ ይለናል። ቴንኪዩ፣ እናመሰግናለን። ገለቶሚ ሉባባ ገዳ ያዳ ደከን ነገረ ወጂሴና ዋንተፍ ያዳ ኖከን ያዳማ ቆይ ካሲዱራና ሚጅራ ኤኙዳ ኤኙ መቃንኪ ማሃ አኒ ረኮን ከቡይ ሰማካኪ አኒ የሮ ቀባ ለሚና ሩበቱ ቦደራን ዱባታ ሲንደቂስ ኦኬ ሄድ ረኮን galatoomii yaada baay'ee yeroo darbee akka carraa ta'ee isin jalan ture kiffachaa turte guyyaa hedduu asa'an ture dhaabaaf waliin akka carraa asa'an ture akkaawuntiin kunillee dagaabsanaati warniin irra jira wanta baay'ee si ajaa'ibu koppiliinki naa gochise sumaanii yeroo hundumaa kottu liinkii si gochisiisna tokko barreessi namni liinkii koppii liinkii na yaanni mana keessa kaafamu akkuma beekamu haqa Oromoo dubbachuudhaaf yookaan haqa Oromoo dhoksuudhaaf wanti duubatti nu deebisu hin jiru. First of all garuu waan jechuu barbaadu Itoophiyaa biyyi jedhamtu kun akka waliigalaatti sabaaf sablammiin 86 biyya kana keessa jiraattu dhiiga Oromootiin naannoftee ishiin ijaaramtee kan jirtu. Lafee ilmaan Oromoo fi dhiiga ijoollee Oromoo irratti maqaa sabaa fi sablammii jedhamtu yookaan maqaa sabaa fi sablammoota jedhamtee waamamtu kana kan ishiin ittiin argatte
lafee ijoollee Oromooti. Lafee goosota Oromooti jechuudha. Isa kana eenyumtiyyuu dhugaa eenyu haaluu hin dandeenye jedhan kun. Fakkeenyaaf biyyi har'a saayidiitti hin qabattu kun yookaan gara saayidiitti fakkeenyaaf saba lakkoofsa 3 fudhadhu. Ati eenyu yoo jetteen ani Amaara otoo isin hin jedhin ani Itoophiyaadhaa isin jedha. Saba waa'ee naannoo isaa dhoffatee waa'ee Itoophiyaa sitti faarsitu har'a maqaa ijoollee Oromootiin ijoollee Oromootti du'aa jira jechuudha. Kanaaf ani keessumaa wanta nan sirriitti kaasuu barbaadu Oromiyaatu lafee Itoophiyaa ta'ee Itoophiyaa jiraachisaa jira moo Itoophiyaatu lafee Oromiyaa ta'ee Oromiyaa jiraachisaa jira? Biyyi kun iyyuu kan ishiin ittiin jiraachaa jirtu lafee ijoollee Oromoo fi lafa Oromiyaatiin kaash kirooppii godhattee ittiin jiraachaa jirti malee Oromiyaatu lafee Itoophiyaatiin jiraachaa miti. Itoophiyaatu lafee Oromootiin jiraachaa jira. Isa kana eenyu keenya yoo haaluu kan hin dandeenye, sabni barbaade yoo haaluu kan hin dandeenye. Waay nuti biyya keenya keessatti afaan akka addunyaatti afaan Ingiliffaati international jedhamee biyya keenya keessatti kan dubbatamu international Ingiliffaan. Sababa dinagdee hin qabneef, ikoonomiin sababa hin jiraanneef biyyoota biraa fudhadhu. Internationaliin fakkeenyaaf Chaayinaa afaan isaaniitiin baratu. Yuunivarsiitii afaan kamiyyuu nuti har'a garuu afaan nama international godhannee iddoo sabni miliyoonni 60 jirutti mormi keenya gadi cabee, yeroon keenya gadi cabee, qabeenya keenya itti dhabnee, lubbuu meeqa itti dhabnee, haqa keenya itti dhabnee itti jiraachaa jirrutti Itoophiyaa eessa Itoophiyaan itti har'a kaartaan Oromiyaa keessaa bahe iddoo kam Itoophiyaa maqaan dhaamtu kun iddoo kami? Eessa argattan? Kaarameetira 10 kaarameetira 20 argattan itoo kaartaan Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa keessa. Eessa iddoo kam Itoophiyaan? Oromiyaatti Itoophiyaa ta'aa jira moo Itoophiyaatti Oromiyaa ta'aa jira? Inni kun sirriitti ilaalamuu danda'uu qaba. Inni kan biraa wanti wal taanu yoo jiraate ta'e tokko nuti akkuma duraan dubbachaa turte asirraan osoo hin taane karaa keessatti sirriitti wal dubbisuu danda'uu qaba. Dhimma diinagdee irratti, dhimma hawaasummaa irratti, dhimma siyaasaa irratti sirriitti wal dubbisuu danda'uu qabna. Kana sadan guuttanne taanaan eenyuyyuu akka nu faana dhaabbanne eenyuyyuu akka nu faana sheerii seenuu hin dandeenye beekuu danda'uu qabna nuti. Fakkeenyaaf waan miidiyaa qofa irratti argitan yookaan immoo sooshaal miidiyaadhaan maxxanfamee yookaan dhoobamee jiru qofa argitu yoo ta'e hedduun isaa kan carraa miidiyaa hin arganne sooshaal miidiyaa hin arganne kan ukkaanfamaa jiru meeqa isaan jiru hin beekne waan ta'eef. Kanaaf keessumaa wanta nan isinii dhaamu yoo jiraate ta'e gada jabaannee amma dandeenyutti maalummaa keessoo keenya adeemsa keessoo keenya sirriitti beekuu danda'uu qaba. Lafee ijoollee Oromoo irra dhaabbattee jirti waan ta'eef Itoophiyaan. Arras waa'ee araaraa miti. Waan baay'een kaafamaa ture. Ani keessoodhaan dubbachaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokko hiriirri akkuma tikaaste kan mataa isaa of danda'e sagantaa mataa isaa of danda'e qaba. Diinagdeen kan mataa isaa of danda'e qaba. Hawaasummaan kan mataa isaa of danda'e qaba. Siyaasti kan mataa isaa of danda'e qaba. Ijoollee keenya wanti hin galle tokko jira. Tokko nama gargaaruudhaaf namummaan qofti gahaadha. Hin gargaara yoo ta'e nan gargaara dubbadhee ofitti saalfachuu koorra yaada koo dhiyeessee yaada koo gara maallaqaatti jijjiiree yaada koo sanaan jiraachuun hawayya waan ta'eef. Namni yaada gurguddaa baatee yaada isaa ta'uu waliin jijjiirii yaada isaan dhibamu hedduu isaa jira waan ta'eef. Yaada isaa yoo asin kennatiin homaayyuu nuuf hin goone. Kanaan dura isinitti maan turani gadaan yaadatta yoo ta'e abbootiin qabeenyaa Oromoo eessa jiru? Daldaaltonni Oromoo eessa jiru? Hayyoonni Oromoo eessa jiru? Abbootiin gadaa Oromoo haadholeen siiqqee Oromoo eessa jiru sin jedheen si gaafachaa ture. Eessa dhaqan? Oromoodhaaf kan araaran deemne. Saba biraaf sabaaf sablammii dhiiga Oromootiin naanna'ee lafee ijoollee Oromootiin ijaaramtee jirtuuf araara kan deeman diqaaladha moo maalidha jennee fudhanna reekan. Akkaataa kanaan hubachuu danda'uu qabu. Deengadda kaleessa fudhadhu Tigraay keessa waan ta'aa jiru. Afaan Oromaan barbaannu nuti mootummaa naannoo mataa keenya of dandeenye sababa taateef afaan keenyaan baranaanii dhaloota isaanii gara fuulduraatti ceesisuudhaaf jaarraa 21 keessa jirra teknooloojistiidha jedhanii gaafa isaan dubbatan kan keenya si harka reeba. Waay ummata miliyoona 6 fi ummata miliyoona 60 walitti fiddee waliin cafaqxee sababa kaleessa Itoophiyaan cubbuu hojjettee ijoollee Oromoo aarsaa kan falchisaa jirtu Oromoon aarsaatti kan falaa jiru har'a dhidhiitamnee du'uu qabnaa nuti. Kanaaf jabaannee yoo dandeenye ta'e challenge hojjechuun
dirqama profaayilii mataa keenyaatiin ingoona yoo ta'e liistiidhaan wal faana socho'uu danda'u qabna. Similar waan ta'een jechuudha. Namni yaada achi gaggaragalaa gaafa fidatee dhufu yaada barbaade ibsachuu danda'a. Yaada isatti fakkaate. Ifaaf bilisaan jechuudha. Kanaaf garuu yaadni isaa Oromoodhaaf ifa kan hin taane ofii isaatiif ifa yoo ta'e inni kun gaanii dukkana keessaa ifu jechuudha. Homaayyuu nuuf hin godhu. Kan qobaasaa ifu shaaman qobaasaa ifu eenyumaaf iyyuu fan ta'u. Kanaaf warri yaada dhuffatee jiru hedduun namaa jira. Hedduun namaa. Kanaaf yoo dandeenye warri diinagdee qabus warri hin qabnes yaada keessa walitti fidaa. Yaadni keessa nuuf maallaqa gara maallaqaatti jijjiiruu dandeenya yaada namaa. Yaada namaa lubbuu fudhachuudhaa dhufe gara jireenyatti jijjiiruun hin danda'ama waan ta'eef. Kanaaf piliis namoonni wal gargaarsa haasoftan yoo jiraattan ta'e karaa keessaa barreessaa fi hedduutu jira waan ta'eef. Karaa keessaa wal dubbisaa. Karaa keessaa qofa jennee asirratti haasa'uu qofa miti. Namoonni godhan yeroo baay'ee ilaalan jiran. Keessumaa ijoolleen biyya keessa jiramu ana dabalatee eessa akka jirruuf maalirra akka jirru sirriitti hin beeka waan ta'eef kana isiniif kaasan. Kanaaf ijoolleen Finfinnee fi naannawaa Finfinnee akkasumas magaalota godina addaa naannawaa Finfinnee fi godinaalee garaagaraa keessa jiran ijoolleen biyya alaa jiran qeerroof qarreen abbootiin ayyootiin biyyoottan Awurooppaa giddugala baha biyyattii garaagaraa keessa jiran walitti dhufanii waa'ee Oromoo irratti gad dhaabbachuu danda'u qabu. Bara baraan ijoolleen keenya Oromiyaadhaaf qofa osoo hin taane Itoophiyaadhaaf lafee ishii cabsuu hin qabdu waan ta'eef. Dheengadda gaafati PLF fi mootummaan naannoo federaalaa wal lolu ijoollee Oromoo 1000 lakkaa'amtu dhattee achitti kan duute. Garuu የኦሮሚያ ፋኖ ነው የኦሮሚያ ሚሊሻ ነው የእንደዚህ ሚሊሻ ነው ደኒ ፎክራት turan. Sabab lammiin biyya kanaa garuu Oromoo fuuldura godhateetu Oromoodhaan lafeesaa deebisee lafeesaa cabsisiisaa ture. Isa kana beekuu danda'u qabdu. Mucaa tokko na yaadadha yeroo warri Amaaraa sagantaa galateeffannaa qopheessan sana maaliif mootummaan naannoo salganii irratti hirmaatee lola sinirraa qolate irratti Oromiyaa milishaata Amaaraa milishaata akkas godhe Amaaraa faannota akkas godhe Amaaraa liyyuu aliit akkas godhettanii maaliif dubbattu silaa sabab lammiin sinfaana duulee lole jennaan mucaa godhanii bulchan ganama ajjeesanii bulchan mucaa kanatu jira laal inni kun kan nuuf hin galle yoomiyyuu nuuf hin galu. Kanaaf Oromoo kanan siniin jedhan yoo jiraate diinagdeen of ta'uudhaaf yaala siyaasan hawaasummaan of ta'uudhaaf yaala hawaasummaa gaafan sin jedhu immoo gandummaa lagummaa amantaadhaan kutaadhaan wal qooduu miti. Yaada qabnu waliif irra yoo tokko taane qofa waan ta'eef jabaadhaa yaadni qabsiisaa jirtu gadaa yaada gaariidhaa. Namni afaan barbaade naa dubbatu namni keenya osoo amma Lubaaban afaan Amaariffaa dubbachaa turte yaadni egaa warra dhibbootaa jira. Ana dabalatee jechuudha namni yaada dhibbaa qabaachuus jiraachuu danda'a. Maaliif afaan Amaariffaatiin dubbattiin nuti Oromiffaan mari'annaa yaadni keenya fabaa kan jedhee yaadullee jiraachuu danda'a. Eebarri inni kunillee hedduun isaa jira nu keessa waan ta'eef. Kanaaf namni afaan barbaade haa dubbatu yaada barbaade yaada isatti fakkaate haa kennatu garuu Oromoo fi Oromiyaadhaan ala jiraachuu akka hin dandeenye sirriitti beekuu danda'u qaba. Oromoo fi Oromiyaadhaan ala biyyi kun jiraachuu akka hin dandeenye sirriitti beekuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf magaala Burraayyuu yoo fudhatte ta'e Sabbata hin fudhatte yoo ta'e Laga Xaafoo hin fudhatte yoo ta'e Galaan hin fudhatte yoo ta'e Duukam hin fudhatte yoo ta'e seensa barriiwwan 5 Finfinneeti. Ishiin kun immoo kan ishiin soorrata magaalaa Finfinnee soorrachiiftudha jechuudha. Lafee ijoollee Oromoo dhiiga ijoollee Oromootiin kan Finfinneen soorrattee abbaan barbaade Finfinnee yaa Afrikaa Madiinaa naati jettee ishiin miidiyaa irratti baatee ittiin iccisaa ooltu kun lafee ijoollee Oromootiin kan ijaaramedha malee eenyuun iyyuu miti. Isa kana sirriitti beekuu danda'u qabna waan ta'eef. Kanaaf jabaadhaa namni kamiyyuu dugda duubatti akka hin deebine waltaanee haqa jiruuf falmachuun cubbuu miti siyaasa miti. Jabaannee gara jirrutti walaa ijaarru kallattii barbaannuun namni immoo yaada qabdan namni dandeettii maallaqaa qabdan dandeettii dubbii yoo dhabdan dandeettii siyaasummaa yoo dhabdan hawaasummaan walaa ijaarru diinagdeedha walaa ijaarru siyaasa walaa ijaarru jabaadhaan isiniin jedhaa isinittiin dheeressu guddaa galatoomaa koppiliinkinaaf godhaa galatoomaa. Jettanii mindaa argatan sana immoo mindaa argatan sana waraana bilisummaa Oromootiif erganii baay'ee gaariidhaan jedhaan. Maaliif amma Atilaantaa kaatee Waashingitan DC deemuudhaa fi darsoo marsii birriitti baaftu laali.
Gaafa hiriira Waashingitan diisitti waamamu jechuudha. Qarshiin sun garuu daayirektii uummata waraana bilisummaa Oromootiif ergame baay'ee gaariidha. Maaliif isa caalu ilaaluun nurra jiraata. Advaanteejiidhaaf disadvaanteejii ilaaluun barbaachisaadha. Hiriirri kanaan dura godhee darajaa kanarraan nu ga'eera. Kana booddee hiriira bahuu baannus wanta itti dabalu wanta irraa hir'umu waan tokko hin jiru kana booddee. Already addunyaa bira ga'eera, caafii irra ga'eera jechuudha. Mootummaan kun immoo araara kana hin barbaadu taanaan, araarri kun iddoon ga'u taanaan addunyaan bira dhaabbattu. Maaliif namoonni araara kanarratti ergamanii hayyoonni keenya araara kanarratti paartisipeetti gochaa jiranii waa'ee uummata Oromoo karaa seenaa karaa qabsoo beekumsa gahaa kan qaban addunyaatti kan beeksisaa jiran waan ta'eef addunyaan waa'ee Oromoo araara kana keessatti baay'ee baraa jirti jechuudha. Araarri kun tokkoffaa waraana dhaabuutu hin ta'in akkuma Oromoon addunyaatti rakkinni Oromoo rakkinni Itoophiyaa keessa jiru addunyaatti akka inni saaxilamuuf iyyuu karaa carraa guddaa nuuf kenneeraa jechuudha. Kanaaf waa'een keenya addunyaa irratti baramee jira. Inni wanta nu dhiphisu hin qabu. Sadaffaa wanta jechuu barbaadu gabaabsi please. Sadaffaa waa'ee namoota tokko asirratti dubbachuun barbaachisaa miti. Barbaachisaa miti. Waa'ee nama dhuunfaa tokko asirratti dubbachuun barbaachisaa miti. Jawaar hojjeteera. Kophaa sana jenne garuu Toltuu Tufaafaa, Solomoon Hungaasheefaa, Najaat Hamzaafaa namoonni isaa wajjin jiran baay'een turaniiru. Garuu kontribuushin Jawaarii guddaadha qabsoo Oromoo keessatti. Har'a garuu Jawaar maan dhiiseeram ittiin jiru ammanni Facebook irratti illee barreessaa hin jiru darbee ta'e malee. Kanaaf dhiibbaan inni gochaa jiru hin jiru ammaa. Kanaaf waa'ee isa dubbachuun barbaachisaa miti. Waa'ee nama dhuunfaa asirratti dubbachuun waan baay'ee dubbachuun irra jiraatu. Waa'ee nama tokko asirratti dubbachuun nama dhiibbaa uumaa hin jirre. Utuu Facebook irratti barreessee deeggartoota baay'isaa jiraatee ageenistii qabsoo keenya deemaa jiraate yoo dubbanne rakkina hin qabu. Kun ta'aa hin jiru wanta argaa jirus hin qabu. Kanaaf waa'ee nama dhuunfaa utuu miidiyaa irratti dubbachuu baanne. Lammaffaa yeroo gara biraatti deebinaa rakkina hin jiru jedhe. Galatoomii tarree amma tuuni namoota carraa hin kennini waa tokkotti si bu'eenanii yaadatitti kakaaftee yaaduma dhuunfaa keetiitis waama jiruudhaalleeti. Qabsoon amma hiriira ba'ee Oromootiif waan dabalu hin qabu isa jedhu irratti xiqqoo ishee waa tokko yoo gaaffiillee barbaachise waa tokko poointii tokko kaasuu barbaada. Nuti kan jechaatti jirru qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo maagnifaayinaa hiriira baanee jechaan ture. Nuti kan jechaatti jirru ilmaan Oromoo civilians gidduu kana waan qilleensarra deemaa jiru argiteetta sooshaal miidiyaa irratti ijoollee oola deemtu gamadaan fuudhanii 8 quxira xafan naganii ilmaan Oromoo akka antuutaatti ajjeefamaa jirtu. Human rights violate gochaatti Itoophiyaan mootummaan bilisiginna. Uummata kanaatiif sagalee ta'uuni hin barbaachisu. Oromoon addunyaa torreetti beekameera naan jette ta'ee hin beeku. Xiqqoo ishee wanta natti dhaga'ame ani qoy akkaataa ammatti bubbu'aa jirtutti. Nuti kan jechaatti jirru qabsoon Oromoo hidhannoon isa deemaa jiru karaa hidhannoo dhaqee diilii gochuun abbaadha. Mootummaan lafa sodaatee lafa hidhatee warra hidhatee wajjin wal dhaqeera. Uummata Oromoo civilians isa kaan manarraa gubaa, isa kaan fuudhanii rarraasanii, isa kaan abiddaan gubaa, isa kaan hidhanii akka barbaadanitti akka tuutaatti yeroo hiriirri ba'amuu hin barbaachisu. Addunyaan already qabsoo Oromoo beektii jennee bira darbuun maalidha narreeshiniinsa? I don't know. Maaliif akka jettellee hin beeku.
Hin beeku qoy steepii isa kaan ni kaaftes jira. Inni lammaffaa waliigalteen diigamee kan jedheen jiru ruumariima jiru irratti namichi kun jalqabuma bu'uura jalqaba isaatii waraana bilisummaa Oromoo wajjin akka olii galuudhaaf fedhii hin qabne ispeekuleetii godhe viyuu rifleektii gochaa irra miti. Achi hin jirru namni jajjabaan hin dhanne hin jenne nuti. Kan nuti jenne waan amma inni jedhe irraati hin jedhu nama kana hamanuun rakkisaadha Oromoon. Namni kun hin gaggalagala. Akkuma tamasila jette namni kun kan inni gara Taanzaaniyaa akka dhaqamu barbaachisee fi diplomaatik yookaan international community'n harka micciirtee irraa waan argatu waan dhabeef jecha irraa argachuuf jedhee itti fakkeessee dhaqaa jira malee Oromootiif akka tamma jettu kana jajjaboo keenya irraa waa dhaga'uu fedhees miti. Isa kana yaada keenya kaafanne miti. Inni kunis lakki sirrii miti naan jette yoo ta'e yaada kee daqiiqaa tokko yookaan lama siif kenna. Garuu gargaarsa Oromoo irratti maaliifiti haati Oromoo ulfa ji'a 8 baattee abiddaan gubattu hiriirri hin ba'amu naan jechaa jirta taanaan. Ijoollee ola deemtu gadi qabanii ishee qawwee qabatti miti kan naasaa eegoon. Diisanta Oromoo qotee bulaa Oromoo ijoollee ola deemtu kaleessa sooshaal miidiyaa arra sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru. Ijoollee ajjeesanii gamadaan 8 quxir afur mukatti hidhanii akka dhala namaatti tun ta'in akka bineensaatti ajjeesaa jiran hiriirri hin barbaachisu naan jechaa jirtaa jechuudha. Sagara biraa waa'ee nama tokkoon kaasinii isa jedhu ani personaalii waa'ee nama tokko haasa'an jiru waa'ee Oromoon haasa'e. Namni immoo yaada mataa isaatii kennachuu hin danda'a. Kan komachaa jirru nuti hayyoota Oromoo guutuutti dogoggora isaanii himaa irratti. Nam tokkee miti. Sakaleessa hojjenne irratti dhagaa darbachuun hin danda'amu. Arra waggaa 5 kana salphinni Oromoon keessa jirtu parpaziinsaa warra Oromoo fuudhanii deemaa turantu lafa saallixa wallaaleetu meerree jennee barbaadaa jirra malee dhagaatti darbachaas hin jiru. Waan nam tokko keessa kaasaa hin jiru. Namootni tokko yeroo fedhii yaada isaanii kennatan mirga isaaniiti. Hin dubbatin ittiin jechuudha. Maaliif? Namni yaada isaa rifleektii godhu haa dubbatu. Waan keessa isaa keessaa yoo hin baafanne ati. Dimookiraasiin jechuun tokko kana waliima keenyatti piraaktisii godhu. Anaafati Oromoodha malee anaafati Oromoodha qaama keenyatti walitti. Abbaan koof abbaan kee tokko ta'uu dirqama miti. Bakka itti dhalatte bakka inni itti dhaladhe lafti Chaayinaatti dhaladhuan immoo Singaapuritti dhaladhe rakkoo miti. Oromummaa keenyaan walitti dhufne taana wallakkeeffannee waliijiniin akka gaariitti aadaan keenya dimookiraasiin keenya maala gadaan keenya isa dhaqe. Isa kanas akkati yaada kee keessatti daqiiqaa tokkotti maal jechuuf maaliif akka jettime? Ani simminti quxur hidhamee agarreerra. Baajaajii wajjin gubanii agarreerra. Rukutanii karaa irratti gatanii agarreerra. Waan baay'een Oromoo irratti ta'ee jira. Garuu haala kanaanii hiriiraan sadarkaa hiriira ba'uura dabareerraa jedhamanam. Maaliif sadarkaa rakkina Oromoo saaxilamurra geenyee jirraa jechuudha. Yoo na dubbachaa jiru ta'amu nu hin beeknu kana. Yoo nakko araarra wariira kuni rakkina har'a ta'aa jiru waraana ta'aa jiru dubbachaa jiru ta'a wanta beeknu hin qabnu. Anammoo waa'een hiriiraa nun hiriira yoo baane ko rakkinni hin jiru. Garuu hiriira bahuu sanarraa qarshii hiriira bahuu sanatti walitti qabnee waan tokko si gaafadha. Hiriira jechuun maal jechuudha? What is vaaliuun hiriira irraa argamu maal jettee yaadda? Hiriira jechuun baatee waa'ee kee tarree na dhaggeeffadhu gadaatis na dhaggeeffadhu adiifama. Waan qabxii iyyoo ta'e tokkoon dubbachuu barbaada. Amma yaadan garaagarummaan qabdanii haala ittiin wal hubachaa jirtantu dubbii jechoota akka lama walitti deebistan kana keessa seessise akkas ta'uu hin qabu. Amma laali gadaan akkamitti hubachuu qabda? Tarreen dhimmi Oromoo hiriira caalee yookaan hiriira ba'uu caalee addunyaan sirriitti hubachuudhaani dhimma hiriira ba'amu caalaatti beekameera. Fakkeenyaa fi qarshii bifa hiriiratiin baasuuf itti gargaarannu san osoo waraana kennine irra bu'aa qaba kan jedhudha kan dubbate isaa achumatti dhiisa. Garaagarummaa hin qabdani. Irra jennee dubbachaa jirra. Waggaa 160 garbuuf
isa keessaati practically lafarratti ittiin jiraachaa jirra irra nuti. Atis kunoo isa feesii gochaa jirta. Youngsters argitee tarra biyya keessaati. Nama umuriitiin yookaan 25 gadiiti. 8 quxir yookaan akkaataatti miillaaf harki hidhameetti dhalli namaatti dararamaa jirtu ija keenyaan argaatti jirra. Sooshaal miidiyaa kanarra gabbaafnee agarsiisuu hin dandeenyu. Irra akkanne waan ta'e. Adaraa kee obboleessa koo kabaja guddaa isiniif qaban. Isinin jaalladha. Dhugaa Rabbiin sitti hima. Oromoon kutaa 11 anaaf qaama kooti. Anaaf dhiiga kooti isin. DNA'n keenya tokko. Lafeen keenyas tokko. Dhagaa walitti dubbachuu keessatti wanti nuyi arganne gara biraa waan tokko jiru. Hin salphanne malee. Tokko tokkoon nu funaanan malee. Warra lubbuu qabdu warra beektu jedhamu icon Oromoon bor egeree Oromootiif gatii baaftu jedhan hunduma ishee funaananiif xaayi. Bor immoo nus ijireema sana qabu. Haatu kana hin beekta. Tokko kana kun jiru. Akkama jirutti Oromoon jiraachuuf anaaf si wal jaallachuun dirqama keenya. Anaaf ati waliin jaallannu taanaan dhagaa walitti darbanna taanaan mukaan cita jetta taanaan abiddaan bishaan jetta taanaan dhugaa Rabbiittan sitti hima nyaatannee dhumuun keenya jala murree beekuu qabna. Arra sa'aatii 11 walakkaarra jirra nuti. Sa'aatiitti nu abdeetti karaa keessaa kottaati. Yoo fedhii qabaattan ijaaramaati walitti kottaati. Garamitti baana roodmaappiin jarattiin kun Oromoof qabdu maalidha? Egereen Oromoo maalidha? Oromiyaan maal fakkaatti? Waraana bilisummaa Oromoon gargaarii yaadumaan dhagaatti hin darbatin. Bakka hin gargaariin saantimayyuu hin kennini. Mee waan tokkoyyuu hin godhini garuu dhagaatti hin darbatin haa jiraatu. Utuu akka kooti. Abshaala ta'aa ture Oromoon. Isa qawween lolus hin gargaara. Isa nagaan lolus hin gargaara karaa keessa. Waraana isaas hin cibsa. Arra yoo laawuncharii qabatee taankitti bita. Deemiidhaan maal jennaan galmi keenya the ultimate goal of our struggle is just the freedom. Natti fakkaatan ofii kooti. Ultimate goaliin keenya freedomii keenya. Mirga keenya. Oromummaa keenya. Afaan keenya, aadaa keenya, dachee keenya, qabeenya keenya. Sammuu dhabaa irra. Isa dhabuu qofatu hin ta'in irra du'aa irra keeyyuu jiraachaa jiru. Ati yeessaa. Dubartii ulfa ji'a 8 abiddaan gubate. Mormaccite qofa mini. Abiddaan gubaniin waadanii nu nyaatani. Ija keenyaan argine. Gadi baanee hiriira baa'uu kan nu dadhabsiise maal akka ta'e naaf hin galle. Dhugaa Rabbiittan isinitti himu. I don't know. Abaarsa qabna ta'e, beekamsa qabna ta'e, I don't know to be honest. Allafuman itti bu'ee lafan itti dhiisu na dhibe. Waan nagashu dhugaa Rabbii beekumsaan miti. Oromummaan kun mataansaa yookaan abaaramneerra yookaan immoo maqnee qabna nuti intentionally akkuma sabaatti dogoggora tokko jennee Rabbii jira miti nutti dheekkamee dhufaa darba lolattee dhuftee gaaf tokko dhuftee gaafa dhattee bakka tokkoon geessu galmi keessiin hin bareediin kan jedhamu waan dheekkamamne tokko bakka lafa badeetu jira. There is something somewhere somehow mistake. There is an dhiibama naa godha. Jaarsa bule barbaada. Jaartiin bultee sin barbaachifti. Amantiidhaan bakka jirtanitti walitti kottaa. Waan kana qoradhaa. Kan kanaa achi rakkoo guddaa qabna manuti. Akka amma jirutti galatoomaa fayyaa ta'e obboleessa koo dhiifama naa godhiyaan si jaalladha. Kabaja siif qaballee. Si qofa miti guutuu Oromootti. Please ija hamaan waliin ilaalina. Naanillee ija namaan ilaalina. Waan an dubbadhu kun Oromummaa waan anaa saayina malee waan biraan miti. Beekumsa siin qabuun waan tokko keettis nan argitu. Garuu immoo dhiisuu kan dandeenye. Yeroon environmentii koo ilaalu beektaa? Ufuma kootiifan dubbadha. Nama bakka bu'ee illee miti. Maatii koo illee bakka bu'ee miti. Just gadaa bilisummaa for myself. Always kan hin dhufee dhadhaa ta'u. Yoo na dheekkamtan illee I don't really mind. Yoo waan barbaadan yoo jettan rakkoon qabu. Kanatti olaa ilaallu karaa keessaa walitti kottaa. Ammallee jabaadhaa harka ol qabadhaa. Yaada keessan geeddaradhaa. Adaraa Rabbii last minute sa'aatii 11 walakkaarra yaaduma kanallee geeddaradhaa. Ilaalcha keessan geeddaradhaa. Naareeshinii poolitikaa siyaasa ittiin deemaa jirtan geeddara. Hin taane hojjenne inni nuti arramarraa tolchaan. Inni nuyi kutaa 11 gargar ol diignee inni sun shaneedha. Inni kun wallaggaadha. Inni kun shawaadha. Inni kun arsiidha. Inni kun jinniidha. Inni kun maalidha jennee dhugaa Rabbii diinatutti gargaaramee ittiin nu diigaa jira nyaatamnee dhumnee lafarraa. Kanaaf yeroo deebitu steeshinii kee dipaartimentii keetti sammuu amma danaatti dhaggeeffatte dhugaa Rabbiitti si jira obboleessa koo akka gaariitti irratti hojjetu. Yeroo gabaabaa keetti karaa keessaa naa barreessi. Yoo barbaadde bilbila kee naa ergi. Waatsaappii giruuppii jira. Kottaatti keetti yaada kee kennadhu. Kottaa walitti kottaa. Hin sodaatinaa hin baqatinaa. Waan isin baqachiisu tokko jiru. Nuti qaama. Nuti tokko. Jaallattis jibbites.
Amma tukaatee har'a dambacaadhaatti biyya qotte duudaa bakka itti dhalatte namni si gaafatu hin jiru. Fooqii irraa darbatanii dhukkee sirraa kaasuu gaallaa maxxaa jenna. Hin sobee? Kanum Dr. Daba. Thank you. Dr. Daba, injirtu? Daba, injirtu? Jira, yeah. Go ahead. Nagama? Okay. Yeah, go ahead. Yeah, galatoma anillee sheerilee argee dhufe fayyaataa yaada bareedaadha kan isin raasutanii ani yaada Jaaqoob jedhe irratti xiqqoo dabala akkuma inni jedhe yeroo ammaa kanatti warri negotiation jedhan suni irratti namoonni ijoolleen waraana biyya jirtullee jedhe of eeggannoo gochuu qabu amantummaa araararra jirra jedhanii akka barbaadan akka hin deemne uf eeggannoo cimaan haa ta'udha because innillee achiin araara jedhee lolatti kaasuun isaa tokko itti qophaa'ee fixuu waan barbaadeetiif inni kun eeggannoo barbaachisuun inni jedhe irratti Jaaqoob sirriidha. Lammaffaan immoo waa'ee hiriira isa jedhe irratti hiriirri biyya keessaa Please, thank you. Hiriira biyya keessaa uummata Oromoo kana waboo deeggarra jedhaa bahaa yoo jennee uummata sana fixsiisuudha jedhe sirriidha. Nuyi namoonni biyya alaa jirru kun hiriira bahuun dirqamadha. Kutaalee kam keessaallee Noorz Ameerikaa ta'es, Awurooppaa ta'es, Afrikoota Itoophiyaa ala ta'an irratti itoo hiriirri bahee akka ta'aa jirus akka ta'us itoo irratti nuyi uummata kana kakaasnee hedduu barbaachisaadha. Warri biyya keessa jiran immoo uummatoota du'an kanaaf sagalee ta'uu qabu, hiriira ta'uu bahuu qabu. Directly waboo deeggarra jedhan yoo ba'an mootummaan kun fixuu waan nuuf bakka tokkotti dirooniidhaan kanallee maal gochuu qabu uummanni kuni uummata du'anii kanaatiif uummanni du'a Oromoo irraa haa dhaabbatu ijoolleen mana hidhaatti hidhaman siyaasaatiin nuuf haa hiikaman jedhanii hiriira bahuun isaanillee dirqama isaaniidha. Haala kanaatiin otoo waa'ee hiriira kanaa namoota hundumaa kutaalee hundarra jiranitti himamee hiriirri akkanaatti adeemfamee bareedaadha jedhanii tokkoffaa. Inni ta'an immoo waa'ee negotiationii kanarratti akkuma karaa dura ibsite walga'iin kun almost gara torbee tokko walitti deemaaf jira. Amma yoona riizaltiin isaa hin jiru. Namoonni kaan immoo Abiyyi duratti walii kurfaa jedhee deebi'ee isa jedhe irratti duraani namichi kun akka itti yoo jireera ta'e fooltii guddaadha. Maaliif fooltii guddaan sirra jira? Dura gaafa yaamicha yaame yookaan immoo biyya Taanzaaniyaa kan deeme kana eenyu faana negotiationii gochuufi. Achi ga'ee amma dura walii galaa jechuun isaa dudduuba isaanii waa jirti jechuudha. Maaliif dura dhaaba kan faana hiriira akka bahu maanni negotiationii akka godhu murteessee deeme qaamni jilli isaa kun. Achi ga'ee immoo no yaada akkasiitti warri jedhamani sobadha. Maaliif soban jedhaa? Yookaan walii galtee waraanni adda bilisummaa gaafatee kana gaaffii isaan gaafatan deebii sana deebisuu waan dadhabeef uummata Oromoo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii akkasii na gaafatanii ani immoo gaaffii akkasii kana deebisuu hin danda'u jedhee yoo ibse uummata Oromoo irratti ka'a. Kanaaf next step solution isaan uummata maani no isaanii dura akkanii walii galaa haa galanii jedhee as bahee yoo ibsate uummanni Oromoo kanallee beekuu qaba. Maaliifi karaan dura beekeetu eenyu faana hiriira walgahii mannoo negotiationii akka gaggeessu qaama kam faana qaama kamtu akka bakka bu'ee deemu murteeffatee deeme. Erga murteeffatee deemee akkana jedhe jechuun dubbii sobaate jechuudha. Deebii sana deebisuu waan dadhabeef yookaan immoo deebisuu waan hin barbaanneef warri waraana adda bilisummaa dhiyeessan sana jechuudha gaaffii sana. Gaaffii sagalmoo jahan sana jechuudha. So kanaaf no ani gaaffiin waraanni bilisummaa kun asirratti uummanni Oromoo sirriitti baruu kan qabachuudha. Asirratti gaaffii uummanni waraanni adda bilisummaa gaafate 1 2 3 4 5 6 kanadha. Kanneen kana keessaa kana deebisuu nan danda'a, kana immoo deebisuu hin danda'u. Kanarratti walii gallaa jedhee gaafadhu immoo warri waraanni adda bilisummaa kun hin didanii jedhee yoo bahe maal ta'a?
kutaalee qo'a tokko keessaa uummanni Oromoo irratti duulte jechuudha. Sigalee kanaaf inni kun keverii yookaan immoo kootii inni kootii sobaa kan micheetti uwwisee dubbii dhugaatti uwwisee gadi baay'eetti dubbachuu yaade yoo ta'e malee kun sobadhaa jedhani gama koof inni doogorullee inni taanu nuti akka uummata Oromootti maal gochuu qabna tokko namoonni warri waa boodee qabu kun kutannootiin hiriirallee micaa tokko jira jedhani fakkeessni kaasaa adoon eessa akka ta'e beeku nam tokkotu hiriira ba'e jedhani ifiisaa tokko qawwee isa jedhan sana ofiisaa hiriira ba'ee jedhan nam tokko qofti hiriira ba'e waa'ee mootummaa kanarratti tokko ofiisaa ta'e jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu namni akkas nuti nama 200-300 isa nama 10-15 bakka taatanii wal kurfeessanii waa'ee mootummaa kanarratti mormii gaggeessuu duuni uummata Oromoo dhaabbatu waraanni bilisummaa Oromoo kun gaachana keenya jechuutiin hiriira ba'uun hunda keenyarraa kan eegamudha. Jedha gama kootifan. Akkanumallee kaleessa galgala manatti yeroo baannee ijoolleen kaasan jiru. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana bira dhaabbachuu irratti qabeenyaan illee amma birrii 100-200 ergaa miti caammaa tokko kan kophee tokko too bittanii ergitanii hamma dandeessan. Kan isaan deeman asfaaltiirra miti makiinaatiin miti caakaa keessa deemuu caakaa keessa waan garaagaraa jira isaan kanallee gama barbaachuu namni tokko amma danda'e gargaaruu qaba jechuudha. Gargaara isaanii bira dhaabbachuu sagalee ta'utu bira dhaabbachuu akkuma uummanni Oromoo hin beektoo ta'e kaleessa kan eeggatte kana shawwaatti waraanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akka walitti bu'an sa'aatii 4 guyyaa guutuu akka wal lolaa turan beekamaadha jechuudha. Kanaatiif iyyuu akka waliigalaatti xiyyeeffannoo ani hime jaaqoffaan garaagarummaa hin qabachuu barbaade. Isa kanarratti gadi fageessuu qabnaan jedha gadaanii durilles xiyyeera dubbistiin baay'isu. That's okay. Galatoomi dhaaba. Waa'ee advertisement yookaan akkaataatti waraana keenya gargaaruu TikTok irratti dubbachuu dhiifne an baay'ee natti tola. Maal jennaan maal sitti fakkaate amma rakkoo guddaan amma jarattiin warri kaadireen sooshaal miidiyaa irraa haantii nu gochaa jiranii namoota nu jala deemanii waa'ee waraanaa yeroo itti dubbattu si jala deemanii akkaawuntii kee informationii akka kanatti gochaa jiru. Amma akka goonu dimshaasumaan warri Oromummaan keessan isin dhukkube warri Oromummaa keessanitti amantan karaa keessaa yaada koo kennadhaa jettan karaa keessaa kottaa ijaarama. Achi keessaan kottaa mana cufadhaa irratti mari'adhaa. Dirqama karaa kana dhuftanii ijaaramaa isiniin jechaa jiru. Bakkuma dhaxxanitti TikTokiin kun dirree itti isin waan dubbattan fast food asumatti nyaattanii transparentii isatti nyaattan asumatti darbattanii gattanii dubbichi. Abbaan barbaadesuma keessaatii waan na gargaara jedhichi kee abutatanii tuttiinsidha. Kanaafuu gabaabaadhumatti maal isiniin jechuu jedheen yoo fedhii qabaattan karaa keessaa kottaa nu wajjiniin ijaaramaa. Yoommoo lakkii karaa gama keenyaa yaalla jettan bakkuma jirtanitti wal kakaasaati nama 20-maanis nama 10-iinis nama 15-iinis nama 30-maanis akkuma walitti dhuftanitti wal ijaaraa waraana kana amma isinii danda'an karaa keessaa mari'adhaa akkuma Oromootti walitti kottaa yoo fedhii keessan taatan bakkitti ijaaramanii ijoolleen walitti dhufanii jiran karaa keessaa nu quunnamaa karaa keessaa hidhamnee mari'annaa dirqama yeroo dhuftan horii baaftan jechuu miti. Yeroo hundumaa wanti isin akeekkachiisu dhiifama naa godhaa ishee kanarratti xiqqoo asii jechuu barbaada. Oromoon kottu karaa keessaa mari'annaa kottu karaa keessaa waraana kee bira dhaabbadhu yeroo isin jennu kanatti hin qabne kottuu kenniitii ati ofii keetii du'ii yookaan badi lafarraa jechaan jiru. Yoo qabaatte hin gargaarta. Yoo hin qabdu ta'e immoo nama qabu fidda. Yoo immoo innumtuu siif hin danda'amne yaada kee hin gargaarta. Ijaaramuu jechuun Oromummaan akkasi. Dirqama namni hin qabneen nu lubbuudhaan dhugan jedhu jiru. Garuu yaadni kee birriidha. Yaadni kee horiidha. Beekumsi kee innati beektu experience lafarratti jiraachaa jirtu bakka sanatti yoo dhufte Oromoo walitti fayyiste Oromoo waa qabu tokko yoo fidde bakka sanatti caammaa tokko samman boleessu koo jedhus nyaata bishaan corroqa dhugan tokkos akka carraa ta'ee access akka isaan argatan gochuudhaaf danda'ama.